Command post nurra hakau. Command post nurra hakau. Bulchis command post Oromoo ra hakau. We stand with Oromo people. We stand with Oromo people. We stand with Oromo people. Opidio, Kadatanyano. Opidio, Yoromon is my wakun. Opidio, Kadatanyano. daawwattoota keenya akkam jirtu kun sagalee bilisummaa Oromoo irraa kan isinii dhiyaatudha akkuma agartan kana yeroo ammaa kana biyya kanaadaa kutaa Ontaarioo magaalaa Ottawaatti keessatti hawaasni Oromoo kutaa Ontaarioo magaalaa garagaraa jiraatu guyyaa har'aa haala qilleensaa ammaa kana keessatti mormii ajjeechaa ilmaan Oromoo lixa Oromiyaa kibba Oromiyaa akkasumas immoo bakkoota adda addaatti hidhaa walirraa hin cinne mootummaa Dr. Abiy Ahmediin geggeeffamaa jiru mormuudhaan mootummaa Kanaadaatti yeroo ammaa hiriira bahanii dhaadannoo garagaraa qabataniiti kan mormii isaanii ibsataa jiranu. Akkuma beekamu mootummaan Kanaadaa keessattuu muummichi ministeeraa biyya Kanaadaa dhiheenya kana Stefan Justin Trudeau'dha gara biyya Itoophiyaa deemuudhaan muummicha ministeeraa Itoophiyaatii wajjin marii taasisuun isaanii ni beekama. Haa ta'uuti yeroo muummichi ministeeraa Justin Trudeau gara Itoophiyaa deeman hawaasni Oromoo biyya Kanaadaa yaada sochiilee Oromiyaa keessatti deemaa jiranu mootummaan bulchiinsa Abiy Ahmed rakkoo uummata Oromoo irratti geessisaa jiru kan xalaadhaan beeksisanidha. Ammas immoo isuma kana sagaleen ibsataa jiru. Mee waan asirraa darbu isin biraan geenyaa jechuudha. Nu faana tura. Please stop shedding innocent blood. Please stop shedding innocent blood. Stop shedding innocent blood. Stop shedding innocent blood. Stop shedding innocent blood. You want to get a picture of everybody, or? Yeah. I'll hold the traffic for you if you want to. No, No, you're good like that? Yeah. Okay. All right. Okay. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Abiy, Prime Minister Abiy, stop appeasing Naftanya system. Stop appeasing Naftanya system. Abiy, stop your religious and regional division of Oromo people. Stop division. Opidio, Kahadino. Opidio, Kahadino. Yoromon his father Baltal. Yoromon his father Lauletanya Gize Baltal. Abiy. Daawwattoota keenya yeroo ammaa kana hawaasni Oromoo kutaa Ontaarioo magaalaa garagaraa irraa dhufaa jira. Akkuma agartan kun jarreen kun magaalaa Kitchener irraa warreen dhufanidha. Dr. Koye Kumsaafaa keessatti argamaniitu jiru. Egaa mee hundumtuu bakka qilleensi hamaadha akkuma agartan haa ta'u. Kana keessa rakkoon uummata keenya nutti hin caalu jechuudhaan kan yeroo amma
mormii kana geessisaa jiranu. Bakka kanarraa kan itti fufu embaasii Ameerikaa fuulduratti kan hiriirri kun mormii sagaleen dhaggeeffamu achi ka'uudhaan karaa paarlaamaa deemama. Paarlaamaarraa gara embaasii Itoophiyaa deemameeti kan sagantaan kun raawwatu jechuudha. Walumaan nu hordofa. Oromia is not for sale. Qabsoo qeerroo qarree fi gootawwan ilmaan Oromootti wareegaman galmaan ni geenya. Galmaan ni geenya. Galmaan ni geenya. Abbaa irrummaa bulchiinsa Abiy Ahmed ni balaaleffanna. Dura ni dhaabbanna. Make sure that okay, let's move.
Too cold. Let's go to take care of it. Oh yeah, yeah. They're just like what do kaya? Ako na kaburi di bar. Iya ka jattu ni jo matak. Banti ni to kome igatte. Tok. Igatte. Wala target ko ni. Sorry. चलू वजह ले आने वाला क्या करा तेरा कम ना I don't know what injured Adem Naga. Ethiopia. Stop the mass arrest. Stop the mass arrest. Free all Oromo political prisoners. Free all Oromo political prisoners. Free political prisoners. Free political prisoners. Abi, in the world now. In the world now. Ethiopia. Stop the violence against Oromo people. Ethiopia. Stop the discrimination against Oromo people. Oromia is not negotiable. Oromia is not for sale. We stand with Oromo people. We stand with Oromo University students. Canada, hear our voice.
boy. Canada, we are boy. Daawwattoota keenya yeroo ammaa damee dantaa alaa biyya Kanaadaarraa gara embaasii Ameerikaatti imalaatti jiru. Hiriirri kuni akkuma agartan egaa Ontaariyoon bal'aadha. Magaalota garagaraatti qaqqabaa jiru. Karaanis akka malee akkuma agartanu kana baay'ee mucucaata. Karaa dheeraa oofaniiti kan bakka kanatti dhufaa jiranu. Yeroo ammaa kana immoo miilaan gara embaasii Ameerikaatti imalamaa jira. Embaasii Ameerikaatti gara waajjira muummicha ministeeraa akkasumas gara mana marii biyya Kanaadaatti ni imalama. Sana booda embaasii Itoophiyaatti xalayaa mormii akkasumas immoo mootummaa Dr. Abiyyitti ajjeechaan ilmaan Oromoorraa akka dhaabbatu, hidhaan akka dhaabbatu, dararaan akka dhaabbatu kan gaafatu xalayaan embaasiitti ni kennama. Isa booda sagantaan kun ni xumurama jechuudha. Egaa dhaadannooleen qabatamanii jiranu ajjeechaan ilmaan Oromoorraa haa dhaabbatu. Mootummaan Kanaadaa rakkoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru hubachuudhaan mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa haa godhu. Imaammata isaa keessa deebi'ee haa ilaalu kan jedhu. Akkasumas immoo Oromoon bara dhiiga isaatiin jijjiirama biyya sana keessatti fidee yeroo ammaa kana bu'aan jijjiirama isaa, bu'aan dhiiga isaa deebi'ee sana isa kaleessaa caalaa dhiiguu ta'uunsaa nu gaddisiisa kan jedhanis ni jiru. Suuraaleen qabatamanii jiranu keessattuu godina Wallagga Lixaa, Qeellam Wallaggaa keessatti ilmaan Oromoo nagaa karaarraa qabamanii jumlaadhaan dhuman kan waraanni muummicha ministeeraa yookaan immoo waraanni Itoophiyaa ajjeesanii ilmaan Oromoo ajjeesanii reeffa isaanii irratti mataarra kaa'uun akka gootummaatti itti dhaadatan sana kan agarsiisu kan hedduu garaa nama nyaatu faatu jira. Egaa akkuma beekamu waggaa 2-3 dura Oromoon bifuma amma agartan kanaan cabbii keessa dhaabbatee qorra keessa bulee jijjiirama biyya keessatti dhufu sanaaf ajjeechaa ilmaan Oromoo irratti alagaadhaan geggeeffamaa ture, balaaleffataa ture, mormaa ture. Haa ta'u har'aa yeroo itti silaa boo'ichi ilmaan Oromoo irraa haqamutti yeroo itti silaa Oromoon gammadee akka dhiheenya kana waltajjii irratti jedhame yeroo cabbiin itti hammaatu aggalu yeroo asii itti hammaatu biyya cabbiitti deebi'u jedhan sun Oromoon bakka kana jiru bu'aa qabsoo saba sanaati, biyya sanaati. Diinagdeedhaan biyya sana utubuu keessattis gahee ni qabaata ture. Haa ta'u hireen Oromoodhaa bifa kanaan ta'ee ammas bifa qaanyii qabuun egaa fira cabaa jedha Oromoon. Haalli kun ta'uunsaa fokkisaa ta'uusaa otumaa hubatamu garuu duuti Oromoo irratti guyya guyyaan geggeeffamaa jiru. Isa kana Oromoon callisuunsaa maaliif akka ta'e illee kan hubachuu dadhabe Dr. Abiy Ahmed sirni inni geggeessu wajjin egaa yeroo ammaa Oromoon obsa isaa fixachuudhaan akkuma kaleessaa dirreetti gadi bahee sagalee uummata isaa afaan qawwee jala jiru ta'uutti gadi bahaa jira. Kun immoo biyyoota garaagaraa keessatti, Ameerikaa keessattis, Awustiraaliyaa keessattis, Awurooppaa keessattis kan itti fufu ta'a. Egaa daawwattoota keenyaa
imala karaarra waan jirruuf namoota sagantaa kanarratti argaman gara boodaatti qabannee isinii dhiyaadha. Akka sanattuu adeemsa jiruun nu hordofaan faana tura. Egaa waaqayyoo fagalatti waan hojjettu waan hojjetu qabu dhugaa takkii dhuguma waan ta'an jedha takkii dhuguma jedha nuun eenyu waan hojjettu nuun eenyu nuun warra asirra dhugan warra asirra jiru kan eenyu sin nu warra ONN akkasii yaata waan hojjettu Micaani mana gaafatee ba? Gaafatee ba micaani tokko? Tolee daawwattoota keenya yeroo ammaa kana akkuma na biratti agartanu Dr. Kwee Kumsaatu na bira jiru. Kutaa Ontaarioo Kitchener irraati karaa dheeraa oofanii kan dhufan ganama kana cabbii kana keessa dhufanii mee Dr. Hiriira kana irratti isin argee karaa fagoo dhuftanii cabbii keessa dhuftanii mee kana keessa qaxxaamurtanii maaliif dhuftan? Nama keenyatu isa cabbii kana caaluun gubataa jira. Miidhamaa jira. Mootummaan loltoonni mootummaa nama ajjeesaa jiru. Namni buqqa'ee manaa baqachaa jira. Qe'eerraa baqachaa jira. Midhaan qotate oomishachuu dadhabe midhaan isaa bakkee keessatti gubattee jirti. Namni buqqa'ee baqataa jira. Dhiiga dhangala'aa jira. Akkamittiin midhaan nyaannee bullanu? Akkamittiin teenyee hojii hojjennee jiraanna? Akkamittiin hirriba rafnee bullatu sabi keenya dhumu? Sanuma dura dhaabbachuun dhufeen ofii kooti. Dhiyeenya kana gara biyyaa deemtanii turtan miidiyaa adda addaattis baatanii yeroo of baaftanii illee hin dubbanne garuu miciicamaa turtanii akka kaleessa rakkoon uummata irraa hin hafnee jettu. Mee maal agartan ijaan isin achitti? Ijaa waan hin arge baay'ee miti garuu hin mul'ata qilleensa keessa jira waan hundumtu nama abdii irra keeyatteetu mootummaa kanarra abdii keeyattee amantee itti galtee nagaadhaan jiraan ammaa achi ni darbe hafu cubbuun darbe hundumtu waliif hadhiifnu nagaadhaan jiraannaa jennaan namni hundi amaneetti gale amma garuu waan darbe walitti deebisu madaa walitti dadammaqsuun suni baay'ee garaana dhukkubsaanaan garaa koon na dhiiga sanumaan argeen hammin arge boo'icha namaa imimmaan namaan arge. Egaa akkuma sinuu kaaftanii rakkoon kun uummata Oromoo irraa ni afaa jedhameeti keessattuu waggaa lama dura abdiin kun kan Oromee keessattuu jaarmiyaaleen Oromoo hawaasni Oromoo akka inni biyyatti galu kan taasise haa ta'uuti garuu har'a waanni sun godaannessi kaleessa ture sun daranuu hammaachaa jira ittummoo rakkoon Oromoo yerootti Oromoon biyya bulchaa jira jedhamutti
isa alagaa sana caale garuu har'a gadi bayeetu rakkoo kana dubbachuun saalfiin sun osoma jiru garuu rakkoon uummatarra gahaa jiru sun daran jabaachaa ta'uu isaatti gadi bahameera. Isa kana akkamitti ilaallatu jettanii ilaaltu sin? Annamumarraa dhagahuurraa keessas ji'a lamaan tokko taa'ee an amma waan irra jabaataa dhufe natti fakkaata. Baay'ee rakkisaa haala rakkisaa keessa jira sabi keenya. Inni baay'ee na dhukkubsaan amaanaa sitti kennadhe yooti garagaltee nagante waanan dur walii dhiifna jennetti dhiiftee deebitee natti qosoqqoste maaliif hin dhukkubsatu nami? Ansanuman jedhaan waan gara biraa baay'ee. Mee carraadhuma kanaan mootummaadhaaf dhaamsa qabdanoo qabaattan? Araara wayyaa. An amma fakkeenyaaf akkas siinqeedha kanan ilaalu ani yeroo hundumaa siinqee qabanne yoo dura dhaabbanne nami hundi araaramuu qaba. Siinqee sana yoo dhuguma kabajaa kennaniif araaramuu qabu. Nama araarsuu malee nama gidduutti ibidda qabsiisanii namaaf nama walitti naquun suni karaa badiisaati. Biyyattii badiisarraan oolchu. Biyyattii badiisarraa kan deebisu araara. Araara nama araarsuudha. Walitti araaramuudha. Araara isa dhugaa garaarraa walitti araaramuu malee araara himaa lola banuu walii dhiisuu himaa ijaa wal ba'uu sun baay'ee hamaadha. Biyyattiin hin bittinneessa malee walitti itichuu kan jedhuun qaban. Tole Dooktar Kweekumsaa yaada nu laattaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin galatoomaa isiniin jenna. Galatoomaa isinis.